dandeessu. Sanaaf tuubii kana isin barbaachisa jechuudha. Yoo isa dhiiftanillee linkii akka karaa ammaatiin linkii viidiyoo fudhattanii daawunlood YouTube jettanii yoo barreessan isinii fiduu danda'a. Linkii kanan isinitti argate linkiin kun bareedaa waan ta'eef karaa gabaabaadhaan isinii buusuu danda'a. Kiroomii keessan keessatti seentu asirratti maal jettuuni sanaaf tuubii jettanii sarchi gootu. Haala kanaan ka gubbaa kana isinii fida jechuudha. Ka gubbaa kana yoo isinii fide sanaaf tuubii fi daawunlood godhachuu jechuudha. Asirra bakka daawunlood jiru kana irratti quba keessaniin guddiftanii irratti rukutu. Haala kanaan bakka daawunlood jiru kana ammallee haala kanaan daawunlood naa ta'ee jira. Okay jedhaanii naaf bu'aa jira jechuudha. Ufsaan eeggada gubbaa kanatti akka isintti mul'atu kun saffisaan gadi naaf bu'aa jira. Aappiin kun naaf bu'aa jira jechuudha. Okay, aappii kana buufadheera. Aappii kana erga buufadhe booda gara faayilii kiyya deemee aappii daawunlood godhadhe sila barbaada jechuudha. Bakka inni sila daawunlood naa godhutti kunoo jechuudha. As keessa naa gashee jira jechuudha. Bakka silaa gadi buufamu keessan bakka fedhe gashuu danda'a. Bakka yeroo waa daawunlood godhattan isiniif seenu allee bakka jiru kanaaf hayyama hin kennaafi san booda install bakka jiru kana haala kanaan gadi nuu bu'ee jira jechuudha. Gama YouTube deema. Facebook irraallee ni buusa aappiin kun gama YouTube deema jechuudha. Karaa gabaabaadha kun immoo viidiyoo silaa jaalladhe tokko viidiyoo silaa jaalladhe tokko dhaggeeffadhu. Haala kanatti namni share bakka jiru kana irratti rukuta. San booda mallattoo naa fida jechuudha. Daawunlood bakka jiru kana aappii amma isin argisiisan sanaaf tuubii kana naa fida asirratti kilik irratti godha. Ofsaan eeggada. San booda daawunlood audio yoo feetanii muuziqii yoo feetan bakka kana jechuudha. Lakkoofsa 370 isinii fiduu danda'a. Bakka muuziqii taanee bakka jiru kana jechuudha irraa deebi'eeffama. Yookaan audio barbaadan viidiyoo hin barbaanne ta'e asirratti rukutu. Yoo immoo viidiyoo kan barbaadan ta'e viidiyoo xiqqaa gadaanee jiru lakkoofsa 24 0 kana irratti viidiyoo yoo barbaadan asirratti kilik audioon isin buusa viidiyoon isin buusa jechuudha. Irratti kilik gootu yeroo tokko haala kanaan qabamooti gama galarii keessanii akka asirratti argaa jirtan kana kunoo saffisaan lakkaa jira jechuudha. 28 aappii bareedaadha jechuudha. Karaa gabaabaadhaan egaa haala salphaa ta'een viidiyoo daawunloodii godhachuu ni dandeessu bakka barbaadanidha. Warri gaafii kana gaafattanis gabaabamaan isinitti argisiisan jira. Viidiyoon kun warra aga YouTube kiyyaniin ta'a nama kamiin fayyaduu danda'a waan ta'eef hanga ammaatti chaanala kana nama xiqqaadha kan subscribe godhe nama muraasa chaanala haarawaa waan ta'eef egaa namni kamiinuu kan boodaa dhufu irraa barachuu danda'a waan ta'eef aappii kana share walii gochuu akka hin daganne viidiyoo kana